Zaidoo saree bataskaana lixxe gootan. Zaidoon kana booddee Yemanitti tuufaa olii wayii hojjetee waggaa 5 fi isaa olii manni murtii itti murteessee hidhame. Ayyuun akka jaallattu barra sila. Waggaa 5 kana akka isheen teessee hedduu baruu dandeenyaan. Akkamitti immoo Sumayyaanii Daanaayitii fi Zaidoo walitti shakkiti. Akkamitti fira walitti shakkiti adaraa Waaqayyoo. Sumayyaa sammuun irraa bu'eera. Sumayyaan dogongora guddaa dogongorteerti. Maaliif yoo jettanii aga kanatti qixa kanatti miidiyaa irratti haga kana inaaffaa amma naga'u Zaidootti inaafu jechuun jaalala isheen Zaidoodhaaf qabdu mul'isa jechuudha. Ciminni isheen kanaan dura agarsiisaa turte, Zaidoo jala akkaataa isheen itti kanaan dura dhokataa turte, har'a guyyaa tokkotti ishee salphiseen. Akkamitti jedha? Namni nama jaallatu namatti naafaan. Gaafa namatti naafu immoo namni maal godhaa? Waan hin yaadne wayii haasa. Zaidoo maal gootan beektu amma? Saree bataskaana lixxe gootan asii miidiyaa irratti jechuudha. Ayyuun addanaa waan Zaidoodhaaf goote wanta Sumayyaadhaaf goote naaf godhi ittiin jettee isa rakkisti. Ana dhiistee hin deebinii ittiin jetti. Wanti naa keen gubaa ittiin jetti. Niitii sana wajjin namni jiraate sila qabbanaan qabu. Ayyuu mucaa jedhani sana wajjin jechuudha. Yoo Itoophiyaa dhufe isheen kun addanaa isa qorti. Yoo Yemanii hin dhaqe Yemanii maaliif dhaqee minaamin jette Sumayyaan achi isa rakkisti. Dhugaa Rabbiiti gurbaan kun maal ta'e isinitti fakkaatee rakkina guddaa keessa galee. Rakkina aaganan jedhamne keessa galee bakka. Maaliif isinitti fakkaate amma Zaidoonii fuudheeraa namumatu lama fuudhee natti fakkaata. Konfiidensii hin qabunnu gaafa hin taa'ee yaadu jechuudha. Utuu konfiidensiidhaan fuudhetee itti amanee ayyuu fuudhetee qacci godhee ayyuu achi kaa jechuudha. Ulfeessee biraa ishee deemuu qaba ture. Amma garuu isheetuun ulfoomnaan mana siree dhaqee kadhata gadda argitaniittu. Amma immoo Daanaayitii fi Sumayyaa gidduutti dubbii guddaa tokko haara. Dubbiin kunis dubbii wal shakkuudhaan. Sumayyaan abbaa manaa ishee irraa erga fagaattee bubbulteetti. Garuu Daanaayit abbaa manaa koo narraa fudhatti. Akka jechuuti haasaan ishee irraa. Isinii dubbii isaan gidduu jiru dhimma ijoolleetiif akka saasoftii maal jettanii yaaduu dandeessu. Daanaayit abbaa manaa kiyya narraa fudhatteedha. Isinii galee kanaan dura garuu nuti maatiidhaa jedhanii haasaa turan. Akka waan maatii ta'aniitti akka waan kanaan dura walitti dhufeenyi guddaan maatii baqqaa walitti dhiyoo ta'aniitti kan isaan haasaa turan. Amma garuu Sumayyaan akka isheen irra jettutti wal dhiita dubbichi. Yemaniin dhufaa ture gaafa Itoophiyaa jedhu achi dhufaa gaafa Yeman jedhu achi dhufa. Dubbiin irraa inni jalqabaa fi inni ijoon maal isinitti fakkaate? Yemaniin gaafa dhufu eessa bulaa? Mana gurgurreerra manni hin jiru jettitti Sumayyaan. Gaafa dhufu eessa bulaa? Dhuguma gaafa Yemaniin naqu Zaidoon eessa bula? Akka yaada kootiitti Daanaayit erga maatii taate Daanaayititti shakkuu hin qabdu Sumayyaan. Miis Daanaayitiin kuni mucaa bareedduudha akkuma isin argitan qashtiidha mucattiini. Jireenya bareedaallee jiraatti. Haasaan isheellee namni ishee wajjin jiraatullee nama gaarii wayii natti fakkaata. Garuu immoo gaariirra gaariin jira jedhanii Sumayyaan akka wanta itti dhiyaa Zaidoon akka wanta isheetti siqataa jirudha. Kan Sumayyaan xirixaareen ishee jechuudha. Deemee isatti deebi'aa Daaniyaatii fi miis Daanaayit sanaa fi Zaidoo walitti shakkaartama ishee. Gaafa Yemaniin naquu Daanaayitiin bira bulaadha. Akkasitti akka yaadudha Sumayyaan. Sammuun ishee irraa bu'e natti fakkaata irra. Ciminni ishee kanaan duraa, dandeettii isheen kanaan duraa, Zaidootti akkaataa isheetti caqqanaa turte kanaan duraa, har'a qallii keessa bakkee ba'een hinduu harkatti bakka. Itti naafte Zaidootti naafte. Namni sababa jaallattuuf immoo itti naafte malee waa miti. Ilmaa wajjin qabu, ijoollee wajjin horanii qabu, minaamin. Ayyaantuun kanaan dura amma gidduu isaanii galtee maal jedhaa turte? Waan Sumayyaadhaaf goote naaf godhi jetteen Zaidoodha. Birrii akkas godhi minaamin hoogganuu barbaadaa turte. Amma ayyaantuun irra wanti caaluu Daanaayittu dhufe. Intalli kuni Daanaayit moonyootan maqaamti ishee bareeda. Miis Daanaayit. Yuutuubii kee hojjedhu jette malee abbaa manaa wajjin akka girgirrii hin oofne jechuu barbaadde Sumayyaan irra keessa baaste. Sumayyaan baay'ee cimtuudha. Ni beekna hundi keenya iyyuu. Akkaataa isheen itti ijoollee ishee hooggante minaamin qofaa ishee taatee jiraata jirtu hundi keessanii argitaniittu. Garuu immoo gaafan har'a ta'ee yaadu xiqqoo jira miti. Wanti isheen kanaan dura fakkaraa turte hundisaa gadi bu'e. Maaliif nama jaallattuudha waan ta'eef itti naafte obsuu hin dandeenye. Isa fa'aa itti baatee haasofte. Daanaayit sana argitaniittu mucaa baay'ee bareedduudha. Akkuma ishee bareedduudha natti fakkaata. Uffatumti isheen uffattee kaate yoo irraa uffata baay'ee bareedaadha. Dhaqitti gootee dhufte uffata ishee uffattee minaamin. Dhannaa Zaidoon bakka baay'eetti shakkamaara. Fakkeenyaaf akkamitti shakkiti kana booddee Itoophiyaa dhufee namni wayii
rakkoo isaatu furuuf jedhee haadha manaa arfaffaa fuudhaa irraa ittiin jetti Sumayyaan ammas. Nama biraa jiyyoo argite haadha manaa shanaffaa fuudhaa irraa ittiin jetti. Baaltaasaar taa'ara Zayidoon amma. Dhugaa waaqa jedhee Baaltaasaariin taa'ara. Innaa Sumayyaa giiftii koo akkas godhaa jirta. Hordofuu dhiisi. Wanta na hordofuu dhiiseetu wanti Sumayyaadhaaf dhaamuu barbaadu Sumayyaa maal gochuu akka qabdu Zayidoo hordofuu hin qabdu. Zayidoon akkas godhee akkamitti akkas godhaa abaluu wajjin akka godhee bakka akkasii akka godhee isa hordofuu hin qabdu. Zayidoonuu ishee hordofaa jira. Haga Itoophiyaa haga Yamaniitti haga biyyi kan biraa tokko jira dhiyoodha minaamin jedhanii kan hin haasaa turan sana amma achiitti wal hordofaa turan. Innuu ganamaaf galgala ishee hordofaa. Isheenis ituu akkaataa inni hordofaa jirutti bakka inni jiru minaamin jalaa miliquuf yaalte malee dubartii biraa wajjin akkas godhee maaltu akkasitti walitti isaan fidaa minaamin jettee wanti isheen haasoftu suni sirrii miti. Dogongora guddaadha jechuudha. Akka yaada dhuunfaa kiyyaatti jechuudha. Dandeettii ishee wanti isheen kanaan dura taaggalaa turte hundisaayyuu harkatti bishaan nyaate har'a. Akka Zayidoo jaallattu irratti beekame bakka amma yoona. Kanaan dura garuu akka isheen haasaa turtetti ijoollee koo wajjin hin jiraadhaadha. Zayidoo akkan barbaaduudha wanti isheen haasaa turte. Amma garuu deebitee itti naaftee gaafa Yaman dhufu eessa bulaatti. Waan tuuree dhufee si bira bulu. Kanaan dura sin barbaadu ittiin hin jenne ijoollee kee duwwaa barbaadda waan ta'eef anaan na barbaadaa hin jirtu. Kanaafuu narraa fagaadhu minaamin jettee dubbachaa turte kanaan dura. Amma immoo iddoo Zayidoon bulu maaliif si jannaqe? Daanaatiin bira bulee dubartii biraa bira bulee eenyuun bira bulee waan si ilaallatu hin qabu Sumayyaa giiftii gamanaan argaa kanan sitti muu barbaadeen naazim jedhiitii jireenya mataa keetii jiraadhu. Amma dandeessu jireenya kee gaffa'uu yaale. Zayidoo jechuun bineensaan jalqabumayyuu jechuudha. Salaam intalli jedhamtu suni duuriyyeedha Zayidoon itti sitti himteetti kanaan dura. Akkas suuraa isaa sanni boodiidhaan geeru gibbidaa wayii fiddanii yeroo sana irratti haasaa turtan. Zayidoo yeroo sanaatu irra deebi'ee dubartii meeqa walirratti fuudhaa jira. Baaltaazaar Itoophiyaa jechuudha. Innaa isa kanaafi Daanaayiti hamaa yaaddee natti hin fakkaatu. Sumayyaan dogongora waan hubatti natti fakkaata. Qodaa guutuujiin akka Zayidoon mana galchee bakka jira miti. Qoqophaa'emaa walitti isaan araarsu kan ishee yaadde. Yoo Sumayyaan hin deebitu ta'e immoo akka waan ta'uuf jettee itti galtuutti. Kan Sumayyaan haasofte jechuudha. Noo akkas miti giiftii koo. Innaa isa kanaafi Daanaayitii walitti isin deebisuu yaadde malee akka ati walitti isaan shakkituuf miti. Girrigirrii akka ati uumtuuf miti. Ati garuu girrigirrii uumte Sumayyaani. Girrigirrii ati uumte immoo Zayidoo xiiqii keessa galchee ammas. Kanaan dura wanti xiiqii keessa si galchee nan beekan. Ijoollee koon barbaada malee isheetti dhimma hin qabu jedhee dubbatee ture Zayidoon. Akkamitti akkas jedhaa jette Sumayyaan isa booddee. Akkamitti akkas naan jechuu danda'a. Waan meeqa wajjin dabarsinee akkamitti ijoollee isaa qofa barbaada. Ijoollee isaa duraan aanna baree osoo hin jiru ta'e ijoolleen isaa kun ni jirti. Qofaa isaa fiduu danda'a itti haasoftee turte. Innaa isa kanaafu jechi Zayidoon kanaan dura dubbate ammam akka gargar isaan fageesse beektu. Sumayyaa wanti isheen irra dubbatte immoo Daanaayitii wajjin akkaataa ishee walitti maatiidha erga jedhanii maatii guddaa walitti buusaa jechuudha. Wanti kun waarraa kun jechuudha. Daanaayitii fi Zayidoollee walitti buusaa jechuudha. Amma haadha manaa sadaffaa akkuma Zayidoon jette gaafa fudhataanaan ayyaantuu isin jettanii ayyaantuu isin asii lafa dhiiftaniif jechuudha. Intala wanti naasanaa jechuudha. Lafatti hafte. Yoo barbaanne hin fuunaa yoo barbaanne hin dhiisna ayyaantuu kana booddee Zayidoon dhiiseenna. Yooma fedha keenya ta'e jechuudha. Baay'ee qilleensarra of kaa'aa turte. Ishee malee akka wanta nama biraan jaallanne bakka Sumayyaa dhiiseera natti waan galaa qofaa kun wajjin jiraadha Zayidoo itti yaadaa turte. Zayidoo giiftii kun nama baay'eetu barbaada. Namoota barbaadan keessaa akkuma Sumayyaan jirte Daanaayitii tokko ta'uu dandeessi. Angaruu akkasitti yaadu. Isaan humti warri walitti dhiyoo akkasitti wal beekanu akkasitti wal shakkanii ani immoo akkasumatti dhiyaasuu hin danda'u. Maaf isinitti fakkaate? Daanaayitii jechuun akkuma isin beektan haasaan ishee nama nagaa wayiidha. Sumayyaan akkaataa isheen itti shakkite sana hin beeku Waaqayyoo beeku. Kanaa Zayidoon gidduu kana saree bataskaana lixxee ta'e bakka inuma salphate. Itoophiyaa yoo inni dhufe ayyaantuun na dhiistee hin deebineetti. Mucaa godhannaa itti. Viitaaminiin na barbaachisaa jirti. Yoo inni Yamanii naqe eessa bulteetti Sumayyaan gargar ba'aniiru eessa bultee maaliif gaafattate? Gargar baatanii itti miti dhiirri koddoo barbaade buluu danda'a omaan ta'u. Qorxoon jedheennan waa tokko hin ta'uun dhiirri tokko garuu bakkuma bulee bulchaa deema. Innaa Zayidoon akkas ta'uu danda'a yookiin akkas ta'uu dhiisuu danda'a. Innaa isa kanaafi Sumayyaan qorxoon jedhiin bakka Zayidootti naafuun kee akka ati ammayyuu isa barbaadaa jirtu sirratti naqqaasisa waan ta'eef xiqqoo tasgabbaa'uu yaali jechuun barbaada. Zayidoonis immoo
Yoo dhuguma daanaayit kun waan biraaf si barbaadde ta'e dafii harka kee keessaa fudhadhu. Akkas taanaan maatii biraajuu walitti bu'uu dhaqa. Waan biraajuu walitti sin buusuu dhaqa. Ani immoo akkuma Sumayyaan jette jechuudha. Dhagaatu mana haasa'u immoo akkamitti namni qodaa amma kana bitee namaa kenna jechuun obbolummaa ama itti bittee laatteef ishee. Sumayyaan garuu obbolummaan akkasiin jirutti waan akkasii ana biratti bafusuma hojjetu itti Sumayyaan. Dhuguma immoo waan akkasiin hojjetu. Ana birattis waan akkasii waan hojjetu natti fakkaatu anaani. Naasa kanaafi daanaayitiin egaa Waaqayyo gara laafummaa kee jallinatti deebisaa jira. Bakka Rabbiin kadhadhu akkaataa itti Sumayyaan itti yaadde kanarra akka ishee yaada qalbiitti deebitee yaaddu. Amma Sumayyaan Salaamiin akkasitti hin argine duwwaadha daanaayitiin. Salaam mucaa intala jedhan sana duwwaatu hamtuudha malee haga kanatti daanaayit nama nagaa natti fakkaatti. Bakka mucaa firaadha minaamin jedhaa turan kanaan dura. Amma garuu walitti shakkuutu dhufe. Eessayyuu abulu, eessayyuu awwalu kana booddee Sumayyaan Zaydoo gaafachuu hin qabdu. Yookaan ijoollee isaatti agarsiisuu qabdi. Kanaan dura immoo dubbadhee hin ture. Zaydoon hordofuu hin qabu wantina Sumayyaa jechuudha. Isheenis yoo fedha ishee ta'e ijoollee isaatti agarsiistu. Yoo karaa seeraa olii kan immoo karaa seeraa olaa eegan. Nama dubbiin deeme qaldii wayitaa amma bakka. Daanaayit kun dhuftee gidduu isaanii galteennaan dubbii biraatu uumama. Zaydoon rakkoo keessa galuu danda'an. Gaafa Zaydoon rakkoo keessa galu immoo namni wayii bakkeettaaf. Ayyuun bakkeettafti jechuudha. Ituma Zaydoon hidhamee yookiin waan tokko ta'e Zaydoon ayyuun salphattee natti tolana. Waggaa 5 itti murteessanii Zaydoon. Waggaa 5 teesse eeddi nan jaalladha irraa maraachuufan jedhe itti haasaa turte miti himma kanaan dura. Utuu Zaydoon waggaa 5 hidhame ayyuu waggaa 5 teesseen eeddi. Akka inni hidhamuun barbaada. Zaydoon faawulii wayii hojjete jechuudha. Yookiin Sumayyaa irratti faawulii wayii hojjete waggaa 5 yookiin waggaa 10 mana murtii yaaqat godhaniitu itti murteessanii akkuma ayyuun hedduu laalla. Jaalladheera maraadheera maal ta'eera inni isheen jedhaa turte inni eegdi yoo ta'e waadaa isaan kabajii yoo ta'e haga gaafa nachiibootti needdisee dhuguma jaallatti malee inni hidhameetu gaafa torbee dhiistee sokkiti taana dubbiin akkuma jedhanii akkuma Sumayyaan jette ta'uu deemaa jechuudha. Innaasa kanaafi daanaayitiin egaa akkuma jedhametti siqata gurbaan kun taanaan isa barbaaddee kana gooti minaamin akkuma Sumayyaan jetti taanaan ayyuudhaaf baay'ee rakkoodhaan inni irraanfatamte ayyuun. Dhiirri immoo haadha manaa sadaffaa fuudheennaan ishee tokkoffaa itti dhiyaataa ishee lammaffaa ijoollee irraa dhalchaa kan inni wajjin jiraatu ishee sadaffaa wajjin hallaqe. Isa kanaaf ayyaantu qoftoon jedhi Waaqayyo si haa gargaaru. Isa kanaaf waan baay'ee jechuun barbaadu wanti jenne ni ga'a. Kanaafuu daanaayit nama nagaadha jechuun barbaada. Warrooti chaayinaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Warrooti immoo miseensa taatan sheer godhaati. Namoota jireenya namaa gidduu galanii jeeqanii qaqqabsiisa. Ayyaantuu fa'a. Ayyaantuun jireenya isaanii keessaa ba'uu qabdee dhiyaaseen ture kanaan durasi. Horaa bulaa deebanaa yeroo gaarii isiniif hawwa.